Maltatin dalam beri kana lafana marai. Sitibna dide kuno kavite arkamaradu tai. Tahia, tahia. Malburu sudaji, fayalunda jati, nidu famshir, kambori dash, dash. Agar raja te boriom pitemo nanje bini, hanap liki omunde munan ergini, harap tabat usir bime, bangkin de mayo tume, kambangi sodur dume, berdum basa kotume, omasudati fitika bitte, salak, fitika bitte. Beri kana rakade vide birazi bite ketevo bite boresan naka beri ko bite malingona nania omi sololo kilo serasu no vaya shagako rakata vine sinyatu arti noromo Wangguda kaba warra nujibut cabzuudhaaf gamadiisa inneessa caba jarrofi dadhaba achi kutaa afuritti guyyaa tokko suma haa gosu suma asii haa gosu anaan kette deema kaamera yeroo jalqabaatiin naannoo Ivan def fulen kutiki ndaka marjin bi ko namine ilalu warra kan nargone audience nargo Ivan def ba yeter wante jechaadha ma dubbisee akkuma filannoo Ameerikaa komatti qabadhaadhanii komattiin qabadhee nan dubbisee dhumarra gurbaan immoo yookiin waajjira guddaa keessa yookiin diiyaaspooraadha yookiin biyya keessa jira keessi hiriyoonni isaa birrii ji'a ja'aan darbee birrii 500 siin ergine fa'aa jira beektaa birrii Itoophiyaa salphatte dullatti tokko nyaattee buna tokko hojjette malsii ishee beebii ishee birrii lama ishee misi qabate dullatti birrii 100 sana booda gaafa naqee ollitee humnaan disheenna dinnaa maskootiin akkas isa siigaattuudha mastaawatiidha banadhee ol seenee keessa galu qawwiti iyyaatti amma ibsaa bobeessitee gaafa nargu nama diimaa as jala hidhatee horarii TV irraa jiru jechaa jiru. Inni qotee xaafii adii safaree inni lolee bakkee urjii qabatee inni baree ji'at birrii safaree yaasan lollee yaasan qonnee yaasan barree yagonno isaa akka sareennaan harka walitti rukutaa fi anaa gosu giiftii koo anaa gosu otuma nyaatamas gootamas jalan anaa gosu marqichatu bishaanne lafee kootii na ijaaramtu roomiyaani dhiiga kootii na barreeffamu bilisummaani jedhe abbaa koo guddisee koo abbaa koo eessa na kasi biraa eessa akkam na godhe eessa na laatte ofii bu'aa guddisee kee humna wale jaarsi kafanamee jira Wayyoo gatii kenna harkatti hafee abbaa koo yeedaloo bareechate Umbaa gatii kenna harkatti hafee abbaa koo yeedaloo bareechate uffata daaree booddee agamee ani lubbuu dhabee fira nagatee gaafas na didee areera dadaanaa fuudhu dhabe muuda kamiitu garaa laaffisee arraboochisee. Waa'ee ho'iinsa qaamaatu barsiisutu waa'ee tempereecheraa maalatu barsiisu tun jeeqaadhu naaf takkinani ati deebisi mucaan anan deema jeetta tempereechera qaama namaa maaliin safaru naan jedhe kubbayyaan jedhe which is known as that is called kan jettu jirtu ni kitaabarraa apa lugu achi galagalee malga mallattoo saallamee seera beektaa secondary sexual character araada ta'uu barbaade beektaa yeroo sana shamuzii taayitaanikii fayyadamu irraa jalaan naa bitee jaarsi dibatti itti ammas mul'atu shakii maanii waan hin jirre achi garagaltee itti godhe golbalba chaadhume qaawutii godhe godhe yeedaloo adda addaa qabdi immoo bakkaa bakkatti boochi kun yeedaloo ajaa'iba kan qabdu jirti namtichi eessa lixeedhee gaafa dhagaadhu akkas gaafa hin garagalu shumburaa yaachaa jira jeeliidhaanoo miiccadhee maafin biqiluu maluun koo kun bitaa kun mataa kun roonga jedhtu xinnoo ishee Madagaskar fakkaatti kun abshir biqiltuu dhaabna duula biqiltuu geggeessu biqiltuu maal mataa kan dhaabdare
Gadi jettee nama dubbisuu sin barbaachisu mataan gaafa asii ol deemaa deemtu buuse. Dhaabattee nama iyyuu waan nama dubbisaa tu fakkaata waan ta'eef rakkina. Naa kenni maaloo naa kenni maaloo hiyyeessas barni qabdi jaalaloo maaloo maal na daawwatta yaantaloo sitti machu. Meeshaan dires naa kenni maaloo naa kenni maaloo hiyyeessas barni qabdi jaalaloo maaloo maal na daawwatta yaantaloo sitti machu waan ga'eessa goona waadu naa kenni maaloo yeroo gabaabdu yeroo gaafadhe maal naa kennettama kunaan jenne. Ilmi isaa biyya fagoo jira. Laaqana irratti kittifoo, ciree irratti kittifoo, irbaata irratti kittifoo, bakka wuskii warra gurguddaa kana beektaa dhiyoo kan maqaa isaa dhagee jira warra birrii 10,000 kana dhuga ilmi isaa. Humna hin qabu miti re. Intalli isaa isheen tokko ilma abbaa qabeenyaa ta'e ijoo ta'e tokkotti daldalaa wayiitti heerumtee jirti. Isheenii giiftiin warqii mormatti godhattee gurratti godhattee argatte malee godhattee akkaawuntii adda of 5 baafattee cheekii kana isaa deemti jaarsi achi feentii nyaateera reetaa chaarjii fitaa jira. Guyyaan gadde immoo isa dhugumaa jireenya koo keessatti guyyaa mudannoo du'aatii Hacaaluu sana jireenya koo keessatti daqiiqaa tokko osoo akkas gad hin jedhin kan inni bulee jechuudha. Aan entertainment daawwadhaa yeroo dhiyootti fiilmii serious ta'an walitti fufaa ta'an fiilmiiwwan garaagaraa dhaabbataadhaan isiniif dhiyeessa. Akkuma miidiyaalee addunyaa kana irratti agartan isiniif dhiyeessa. Garuu kana gochuu dandeenyu yoo deeggarsi keessan subscriptionii keessan ol nuu ka'aa deeme mooraalii argatee aartiin keenya qixa aartii nama hundaa deema. Isa kanaaf gara miidiyaa televezyiiniiwwaniitis ni guddata akka addunyaatti.